Barruu Ebiladi Demisadi Barakum Lamafi Kudasadet Dimma Sabbonu Maratti Full Facebook Johar Mahadirati Johorman Batamfamte Namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu. Hasan Mumichi Ministeera Abiy Ahmed Dimma Sabbonummaa Oromoorratti kaase waan laaftuutti ilaallee bira dabarruu miti. Dogongora jechaas miti. Amma duraas haasawaa sabbonummaa Oromoo xiqqeessan haasawaa ture irra dabarreef malee. Sabbonummaan Oromoo ni miidhamoo ni fayyade waan jedhu garuu gadi buunee irra deebinee mari'achuun akka barbaachisaa ta'e agarra. Kanaafuu armaan gadittiin waa ja'a. Tokko sabbonummaan maali? Gabaabatti aadaa seenaa fi eenyummaa saba ifiitiin boonuu akkasuma aadaa seenaa eenyummaa fi mirga saba sana miidhaa irraa eeguuf quuqamudha. Sabbonummaan Oromoos kanuma. Lama ummanni cunqurfame tokko roorroo jalaa bahuuf waliin qabsaa'uun murteessaadha. Collective action kan gitaan cunqurfame gitaan jaaramee falma. Fakkeenyaaf waldaa hojjettootaa kan koorniyaan cunqurfames akkasuma warri sabaan roorrifames sabaan gurmaawa. Cunqursaa sabaa jalaa bahuuf sabaan gurmaa'uun dirqiidha. Sabaan gurmaa'uuf ammoo sabbonummaa jaaruu fi cimsuun dirqama. Kanaafi sabbonummaan gaasa qabsoote kan jennuuf. Sadi sabbonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessitee gandatti deebiftee jedhe Abiy kun madaallii dogongoraati. Sabbonummaan Oromoo ganda keessaa baafte malee gandatti hin deebifne. Sabbonummaan Oromoo bara 1960moota keessa jaaramuun duratti diinni Oromoo gandatti qoodee wallaalchisee ture. Arra daangatti akka sabaatti wal beekuu bira dabarree kan waliif hadoonnuu fi diina irratti bakka takkaa kaanuuf sababa sabbonummaan cimeeti. Sabbonummaa jechuun ummanni bal'aan tokko osoo ollummaa lafaatii fi fira foonii hin tahin sadarkaa sammuutti nuti tokko jedhee sossohuu jechuudha. Kanaafuu sabbonummaan Oromoo diinni malkaa fi gaaraan qoode tokko godhe. Waloon qabsaawanii salphina keessaa bahanii kabajaa arraatana akka goonfatan godhe. Sabbonummaan Oromoo hin xiqqeessine ni guddise. Gandatti hin deebifne humna itti horeetti addunyatti beeksise. Afuri sabbonummaan rakkoo hin qabu jechuu miti. Sabbonummaa akka humna nukleeraatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Humni nukleeraa yoo dhohe dhumaatii guddaa akka fidu beekamaadha. Kanaaf sodaatamaas. Gara biraan ammoo nukleerri madda anniisaa source of energy guddaadha. Humna ittisaa biyya tokko isaa amansiisaadhaas. Maarree balaa nukleerri yoo tasa dhohe uumuu malu sodaatanii Ameerikaan faan ummata isaanii ibsaa dhoorkanii dukkana keessa jiraachisaa jiru. Ni dhohaaf sodaatanii qawwee nukleeraa hiikkatanii. Lakki balaa akka hin uumneef if eeggannoo cimaa godhaa irraa fayyadamaa jiru. Nus sabbonummaa miidhaa inni fiduu malu irraa eeggachaa itti fayyadamaa deemna malee busheessinee if khasaaruu hin qabnu. 5 siyaasaa Oromoo keessatti Itoophiyaa tana jijjiirree saba biraa waliin jiraachuu wayyamoo biyya walabaa dhaabbachuun uf wayya yaanni jedhu dhalootuma qabsoo tanaa waliin dhufee as gahe. Garuu karaa lachuunuu bakka gahuuf sabbonummaa Oromoo cimsuu malee busheessuun hin fayyadu. Akkuma amma dura jechaa turree fi amma arkaa jirru Itoophiyaa dimokiraateessuu kan danda'u ummata Oromooti. Ummanni Oromoo kana godhuuf ammoo akka sabaatti jabaatee gurmaawee siyaasaa biyyattii dhuunfachuu qaba. Gurmuu akkasiitiif ammoo sabbonummaa malee wanti humna kennuuf hin jiru. Haaluma kanaan Oromiyaa walabaa ijaaruuf yoo deemnes sabbonummaa malee gaazni biraa hin jiru. Kanaafuu Itoophiyaa Oromoo fi saba biraatiif taatu ijaaruuf sabbonummaa Oromoo xureessuu osoo hin taane daranuu cimsuun humna horachuu malee busheessuun akeekuma sanuu hanqisa. 6 Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa takka taatee namni itti waliif galee jiraatu ijaaruu akka barbaadu dubbata. Kana godhuuf ammoo sabbonummaan Oromoo akkuma taayitaatti isa baafte amma boodaas humna itti hortee akeeka isaa galmaan gahuuf gargaarti malee hin gufachiiftu. Sabbonummaan Oromoo Itoophiyaa haaree sabaa fi sablammiin walqixxummaa fi jaalalaan keessa jiraatan uumuuf humna guddaadha malee balaa miti. Itoophiyaan sabbonummaa Oromoo hin fudhannee fi hin amanne dimokiraatawuu dhiisaati akka biyyaattuu ittiin fufuu hin dandeessu. Sabbonummaan Oromoo bakka ukkaamsan bira dabaree jira. Ukkaamsuuf yaaluun dhoohinsa guddaa uuma. 7 warri ummata Oromoo cunqursaa Oromiyaa saamuu fedhan gaafuma sabbonummaan Oromoo dagaaguu eegalerraa olola jibbaa oofaa turan. Yeroo takka foxxoytuu yeroo kaan dhiphoo jechuun qolaasuuf yaalaa turan. Sabbonummaan Oromoo garuu olola isaanii baruma baraan cabsaa kunoo arra harka kannisiiftee jirti. Warri sabbonummaa Oromoo xiqqeessaa ture bu'aa argame hubachuudhaan arra sabbonummaa saba ifii ijaaraa jira. Yeroo injifannoo akkanaa keessatti
nama qabsoon tun ol baaftee fi dhaaba Oromoo hoogganurraa ilaalcha farra sabboonummaa Oromoo dhagahuun hedduu kanaaf nama gaddisiisa. 8. Sabboonummaa Oromoo xureessuun dhaabaas tahee nama siyaasaa Oromoo keessatti milkaa'uu barbaaduuf balaa hamaadha. Dhaaba siyaasaa Oromoo hoogganaa sabboonummaa Oromoo tuquun akka awutoobusii yaabbatanii deemuu barbaadan tokko taankara gaazaa isii uruuf yaaluuti. Uruufis hin milkooytu. Imaltoonni kaan sitti hin dhiisan. Yoo milkooytee urte ammoo konkolaataan sun gaazni waan jiguuf fagoo hin deemu. 9. Lammaa Magarsaa OPDO uummanni xireeffatu akka hiree ammaa tana argattu godhuu kan danda'e sabboonummaa Oromoo ifitti fudhatee humna waan godhateefi. OPDO'n akkuma dur dhiphummaa jechaa turte sabboonummaa Oromoo xureessutti yoo deebite halkan tokkotti sabaan xireeffamte. Ifii ja'ii mi'aawi. 10. Muummichi ministeeraa dhugaadha Itiyoophiyaa guutuu hoggana. Saba cufa walqixa tajaajila. Garuu siyaasaa keessatti milkaa'uuf hundee ifii jabeeffachuu malee mufachiisuun khasaaraa guddaa qaba. Itiyoophiyaa bulchuuf iftahuu dhiisuun hin barbaachisu. Inumaatuu sabboonummaa fi Oromummaa cimaa qabatanii dhaquutu biyya saniif faayidaa qaba. Ilaalchonni warra kaanii yaalamanii kufanii jiran amma dabareen kan Oromummaan yaaluuti. 11. Ilaalchi Abiy kan isaa qofanatti hin fakkaatu. Waanuma akka jaarmiini dhiibaa jirantu mul'ata. OPDO fi EPRDF dhaabbilee sabboonummaa irratti jaaramanirraa gara biraatti cahuuf akka yaalaa jiran ni beeyna. Kora hagayya dhufu ta'amurratti EPRDF adda tahurraa gara paartii jijjiiramuuf from front to party akka karoorfatte shifarraa shugguxee dhiheenya kana dubbatee jiramu. Sandura Sibahat Naggaas dubbachaa ture. Ibsa ejjennoo koreen jiddu galeessaa OPDO baasee keessattis wanti kun calaqqisee jiramu. Itiyoophiyaa keessa cunqursaa gitaa malee kan sabaa hin jiru waan jedhu kaayan kun soba qofa osoo hin taane tarsimoo siyaasaa dogongoraatiin. Itiyoophiyaa keessa cunqursaa fi loogiin sabaa kaleessaas ture arraas hammatee itti fufee jiramu. Hin dogongorina. Gara fuulduraas sirnuma dimokiraatawaa keessattuu siyaasaa biyya akka Itiyoophiyaa sabboonummaa irratti kan hundaa'e ta'eeti itti fufa. Wayyaaneen yaada kana kan ooftuuf warra isii waan sirritti diinagdeen humna itti jaartee fi jirtuuf if dho'isuuti. Sabni keenya garuu walqixxummaa fiduuf arra qofa osoo hin taane boruus qabsoo itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo sabboonummaa isaa laaffisuu osoo hin taane daran cimsachaa deemuun barbaachisaadha. 12. Tooftaa qabsoo amma godhamaa jiru keessaa tokko OPDO wayyaanee jalaa bilisoomsuun meeshaa qabsootti jijjiiruudha. Hojiin tooftaan tun gaafattu keessaa tokko OPDO keessaa jallaa dhabamsiisuu takkaa jallisuun kan jabaa ammoo jabeessuudha. Kun caasaa isaanii jalaa hamma gubbaatti itti fufa. Kanaafuu warreen jechaa fi gochaanis qabsoo Oromoo faalleessan irratti qabsaa'uun cimee itti fufuu qaba. 13. Muummichi ministeeraa kun wanti Baardaaritti haasawe akka waan dogongora arrabaa ta'etti warri fudhatan jiru miti. Ilaalchuma isaatu sani. Waan kana akeeku akka hedduutti dubbataa turre. Ilaalchi dogongoraa kan isaas saba kanaas miidhu waan ta'eef sirreeffachuu qaba. Alagaa gammachiisanii firoonfachuuf saba ofii mufachiisuun khasaaraa siyaasaa qaba. Alagaan hamma fedhe arra harkasiif dha'u boru xiqquma mufachiifnaan sitti garagala. Kana ammoo torbaanuma dabrees agarree jirra. Tarsimoon sirrii saba ifii jabeeffachaa kunuunsaa ormaas kabajaan itti dhihaachuudha. Yoo konstituensii kee jabeeffatte orma birattiis kabajaa dhugaa fi yeroo dheeraa argatta. Muummichi ministeeraa saboota biyyattii walitti dhiheessuuf akka yaalunaaf gala. Garuu ammoo sabboonummaa Oromoo busheessuu fi warra kalee uummata keenya lafarraa duguugaa ture faarsuun tokkummaa inni yaadu saniin fiddu. Daranuu madaa dur tuttuqee uummata walitti buusa. 14. Akkuma lammaan je'e sabboonummaan Oromoo nuuf bu'uura waa hundaati. Motora sochii cufaati. Uummanni keenya humna waraanaa hin qabu. Fira biyya alaa hin qabu. Oromoon waluma qaba. Iftihee akka sabaatti galma ga'uuf ammoo sabboonummaa isa barbaachisa. Aggaammiin sabboonummaa isaa irratti godhamtu aggaammii saba kana laaffisuu fi diiguuf xiyyeeffatteedha. Ifirraa haleeluu qaba. Wanni fedhees dhufu Oromoon sabboonummaa isaa gonkumaa laaffisuu hin qabu. 15. Dhumarratti muummichi ministeeraa kun akka alaa faarfamu kana osoo hin taane mudaa hedduu qaba. Mudaalee san tarreessuu hin fedhu. Jaallan isaa kana ni beekan. Garii ammoo duruma mul'achuu eegalan. Mudaan isaa sun saba keenyaa fi biyya san akka hin miine dammaqinaan hordofuu warritti dhihaatan dhugaadhaan gorsuu nuti warri irraa fagoo ammoo cimsinee qeequun barbaachisaadha. Warritti dhihaatu osoo beekanii cal'isanii faarsinaan nuti warri fagoos
mirqaana yeroo cabsuu diddaaf afaan qabannaan wal fudhannee qilee dhaqna. Walumaa galatti maddi humna qabsoo Oromoo tokkicha. Sunis tokkummaa isaati. Hapheen tokkummaa kanaafi gaazni isa oofu ammoo sabboonummaadha. Kanaafuu namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu akkuma ja'an Oromoonis warra sabboonummaa isaa laaffisuu fedhan cimsee dura dhaabbachuun fashaleessuu qaba. Sagalee isaan Usmaan Abdulaxiif ogeessa Sursagaa Abdii Jamal waliin ta'uudhaani.